Warradin barsiisu hawaasa fi dukkanarraa baasu jazaa keessan rabbumaan baasu. Irreechi oo sheekh irreechi waaqeffataa ka waaqeffata isaan ammoo aadaa teenya jenii ka shayxaanaati usan akka shayxaanaati diin shayxaanaati bar ka irreecha hundumattuu ni diin shayxaanaati warrachi dhaqee salaatoo huccuu bareedduu fi isa fincaanee irra udaanee uffatu sichisa as dhufee maa salaata jaan jenne isaanu ni beekalla aadaa fi amantiin akkamii walii sheekh diin oromoo kufee jira diin sankaaf nabdiina jira mee warri garii aadaadha amantiidha jenii aadaanii fi amantiin yoo dura dhaabbatte kamtu durfama inumaatu bilisummachi agarrafaa warra jiru islaamummaarraa bilisummaa dhabee bilisummachi barbaanneenaan adoochin neqinu islaamummaan keessaa baatee laa ilaaha illallah warra jiru jira maarra deddeebitanii amma tokko himtanii maal birra deddeebitanii gurra nama duuchitanii namni isin jaja osa warra jiru faadha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam daawwattoota keenya kabajamtoota assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh obboleewwan kiyya eegaan salaamtaa islaamaatiin isin simadde booda arraas abbaa keenya keessummaa keenya muftii keenya qabadheetiin nu dhiyaadde maal nu dhaaman waa'ee aqiidaatiin isiniif dhiyaadde arree sheekheenya maal inni islaamummaarraa baha namni hoo wani islaamummaarraa bahuun ta'ira ittifaaqataan namichi wanni gaa duratti seenneen manni jenne kaa anta ashhadu an laa ilaaha illallah وأن محمد رسول الله أنت شهد شهادة لكفنان توحيد لكفنان نمشي وقال لك سوي لفقاعة يجي لنجيشو قويتان كتاب خيط بتجي ليشو الربا مولي فيه أكا يهودان وزي المربي جتوتي أكا نصاران إيسا المربي جتوتي كلام اللبنان إسلام مرة بيجو أنا أجد المال أكفكي قد أفعل مربينتين يقولوا نما ربينتين فا يامتو دعائي أما خنرى قايد وسيرها قبنا نموت مسلم ما يمتو قايدة قدسو جرى إيدا يهودان سرح قدسو جرى إذا واقف فتاه قد يسجل هاي من هب قوم عين كون سمكن إساني الرأي نمني إذا واقف فتاه قد يبنان واقف فتاه تي أنا سارا قد يبنان نسارا تي هاي أنا سارا قد يكبر إسانيس مثل كان في قد يكبر قبريلي في كان قد يكبر قبريلي إساني وجه قد يبنان Gabriel isa ini nasarate. Irreechi oo sheekh. Irreechi waaqeffata ka. Waaqeffata isaan ammoo aadaa teenya jenii. Ka shayxaanaati usan. Ka shayxaanaati fi. Diin shayxaanaati bar. Bakka waan kawu jaa'u Gabriel leen wan irkannuun isaanii. Kana maqaa nasaarummaadhaatiin. Ka irreecha hundumattuu ni diin shayxaanaati jechuudha. Diin shayxaanaati. Diin gaafatu yoo shayxaanni hoggaa rabbiin darbe fuuldura dhaabbatee niin jallisaan jeesan waaqeffataa jechuudha. Warrachi dhaqee salaatoo guyyaa irraachaa uummataa wajjin irreeffatee akka nama fakkiidhaaf ka huccuu bareedduu fi isa fincaanee irra udaanee uffatu sichisan. Huccuun achiisaatiin salaatooti. Bar warri waaqeffataa tokko jedhin jaan sheekh as dhufee maa salaata jaan jenne isaanu ni beekalla. maaliif as dhufee salaata jedhin kun ammoo falmeeti lakkii aadaadha amantii miti jee mee asumaanuu dubbii fidi aadaa fi amantiin akkami walii sheekh bakka tana hawaasaaf adda ba'uu waan barbaanne jecha addaan baafnee fi hongaa jala hordofne nama tokko dhugaa nu hime ormi kana kinu hin jedhan Oromoo jabeessuu dheedha jedhan Oromummaa jabeessuu dheedha jedhan Khaliimaan jabeessin Arramaan jabeessin Kujjuma suni
guyyaa sanii maa eeggateennan aboo nuti onnee diin Oromoo kufee jira diin sankaaf namdhiina jiru. Aqiidaan isaanii tira malee jirtu jechuudha. Sanuma mee warri garii aadaadha amantiidha jedhanii aadaanii fi amantiin yoo ol dura dhaabbatte kamtu durfama? Aadaanii fi amantiin. Uummanni tokko aadaadhaatti waan takka qabaate amantiin dhuftee of haalleessite. Amantiidha qabanna. Aadaanii fi diin waliin faalleessu mana waliin faalleessu. Aadaa amanuuti aadaan ta'e diin imma. Yookaan diin birootti garagalle aadaatiin jijjiirre jechuudha. Ayyee. Yoo aadaa mitu qaban taanoo adoo diinummaa laalle akka tolbuchan akka toljiidhaasan akka dalagatan qabaatanoo isiiniif diin adda jechuudha. Aadaan taan ammoo aadaan islaamummaadhaatis diini kan Yihudaatii diini kan Nasaraatii diini. Aadummaan isaaniitu. Aaduma jechuun diinumaan wal aadaadha. Diin aaduma inni. Qoomni tokko islaama jirraa miti. Islaamnis aadaan isaa amantuma. Amantuma. Yihudaas amantii. Amantuma jechuun aadaan isaanii. Golo golchanii sun aadaadha tuni amantiidha tuni yoo daleeynoomaa ta'e miti hin ta'u. Hin ta'u. Maaliif inna salaati wama hayaaya wama maati lillaahi rabbil aalamiin waan jeef jecha. Maashaallah. Mee asumaanugaa irra nu fidde dubbiidhaatiitu deemaa irra nu dhufe amantiidha waan ta'eef warra bakka san nasrii barbaanna bakka waaqeffataadhaa tan nasrii barbaanna amantiin to'atu kitaabni tokko ji'ee warra waan mee maal nu dhaamtan akka abbaa keenyaa tokko. Nasrii maal barbaanna jaan? Inumaatu bilisummachi agarrafaa warra jechuudha. Yaanummaan sa'aatuu bilisummachi hirkanna jennaan. Islaamummaadhaa bilisummaa dhabee bilisummachi barbaanne jennaan adoo chinneqinuu islaamummaan keessaa baate jechuudha. Laa ilaaha illallah asumattuu kafre jechuudha. Asumattuu jechuudha. Saba kana arsinaa uummata nu mormu uummata nu jibbu tokko dallansiifna fajaa bargariin waan namarra wal fakkeessu. Sani waan shayxaanii baaseef. Waan shayxaanii baaseef. Asuma qabsu yeroo hordofne yeroo deemnee qabna ciman. Majidaa yeroo hordofne yeroo hordofne. Nuti Oromoo guddiifnaan kijibaa nu himan jechuudha. Ayyee. Wanni nuti dheenneef amantii Oromooti. Amantii Oromoodhaa ta islaamummaadhaa fi kiristaanitti rakkise san kaafnaaf waanjuu nu himan jechuudha. Ammas amma duratti himtanii guyyuma maali irreechi kee kana maaliif guyyuma kana himtan fajan? Maaliif arra dubbattanii amma duran dubbattanii jan? Kanuma amma dura dubbatte faadha arra usaadhaa jan arra usaadhaan dubbatinaadha. Maali arra dubbachuun hin ta'u sheekh? Munkara kawaan jibbamu takka hukkuma dhaggeessi dubbatta. Ayyee. Bakka takka dubbattee ol buutee sodaasees yookaan san calli bu'aa san irmaachi baate jechuudha. Ayyee. Ol buutee sodaachuu baate himuudhaaf kaleen himne arra himteen ta'uu qabnu jechuudha. Ogguu siimi jooyte sodatti himuu qabu. Ogguma himta malee ati. Munkara ogguu harkanoon himanii sheekh ogguma inni dhaabbatu san. Ogguma inni dhaabbatu himaa jee. Ogguma inni dhaabbatu san. Ayyee. Yoo harkaan dandeessees yoo harkaan dadhabde afaanii yoo dadhabde inkaari munkanaa qalbiin jee budaa bu'uudha. Warra ja'u jira maarra deddeebitanii amma tokko himtanii maal irra deddeebitanii gurra nama duuchitanii namni isin jaja osa warra ja'u faadhaa jira. Lakkii sallaal. Kitaabaan qaree jeefa. Sallaal. Warra keessa jirtu jechuudha. Waan sadii keessa jira. Waan santu keessa jira jechuudha.